Gatiin doolaaraa maaliif ol ba'a? Ji'a tokko dura doolaarri tokko naannoo qarshii 160 ture. Har'a garuu doolaarri tokko naannoo qarshii 180 kan inni sharafamaa jiru jechuudha. Gaaffiin guddaan asitti ka'u garuu eenyutu doolaara ol kaasaa? Mootummaa moo daldaltoota moo sababoota birootu jira kan akka doolaarri ol ka'u taasisu jechuudha. Maal egaa waa'ee doolaaraa ilaalchisee odeeffannoo gaggaarii fi odeeffannoo ajaa'ibaa fakkeenya sasalphaadhaa wajjiniin viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Toora yuutuubii Taajuddiin Abdoo sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo kanallee sheer waliif gochuudhaan waliif qoodaa isiniin jedha. Akkasumallee laayik godhaa isin jedha. Maal egaa doolaarri yeroodhaa yerootti ni dabala. Mee doolaarri akkamittiin akka dabalu fakkeenya salphaa tokkoon isiniif fudhadhaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf magaalaa tokko keessa bilbila iPhone 10tu jira haa jennu. Namoonni bilbila kana bituu barbaadan ammoo namoota 50tu jira. Qarshiin bilbilli tokko kan qarshiin isaa jechuudha qarshii 100 ture. Namoonni gaa bilbila kana bituu barbaadan namoota 50tu jiru waan ta'eedhaaf bilbila kana dorgomanii argachuu barbaadu jechuudha. Walirratti gatii ol kaasanii bitu jechuudha. Yeroo akkas ta'u namni tokko qarshii inni duraa qarshii 100 kan inni bitaa ture. Inni itti aanu immoo qarshii 110 nan bitaa jira jechuudha. Kan itti aanus bilbila sana argachuudhaaf jecha qarshii 120 yookaan 130 nan bitaa jira jechuudha. As keessatti gaa wanti nama ajaa'ibu bilbilli sun isuma duraaniiti. Garuu maaliif dabale? Gatiin isaa maaliif ol ka'e? Moo bilbila sanatu moodela addaati? Moo waan addaatu itti dabalame? No, dubbiin akka sana miti jechuudha. Maaliif sababni inni ol ka'ee fi bilbilli achi keessa jiru yookaan magaalaa sana keessa jiru bilbila muraasa waan ta'eef namoonni bilbila sana barbaadan ammoo namoota baay'ee waan ta'aniidhaa fi bilbila kana argachuudhaaf jecha gatii dabalanii bitu jechuudha. Akkas jechuun namoonni barbaadan gaafa wanta meeshaa dhiyeeffame sana caalanii gaafa argamanu gatiin meeshaa sanaa ol kaachuudha. Kan doolaaraas akkuma kana jechuudha. Doolaaras yoo fudhanne akkaataan daballi isaa haaluma kanaanidha jechuudha kan inni dabalu. Meegaa doolaara yoo fudhanne doolaarri kun maaliif barbaachise? Mee haa ilaallu. Doolaarri fakkeenyaaf Itoophiyaa yookaan biyya keenya yoo fudhanne biyyi keenya wantoota hedduu biyya alaarraatii kan isheen galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf boba'aa biyya alaarraa galchiti, qorichoota garaagaraa, konkolaataawwan, meeshaalee elektirooniksii garaagaraa, meeshaalee warshaaleen garaagaraa barbaadan hundi isaanii biyyoota alaarraatu kan isaan galan jechuudha. Mee fakkeenyaaf boba'aa yoo fudhanne jechuudha. Itoophiyaan gaa boba'aa biyya alaarraati kan isheen bitattu. Namoonni boba'aa kana yookaan biyyoonni boba'aa Itoophiyaatti gurguranii kanatti naa kaffaluu qabdu birrii Itoophiyaatiin osoo hin taane doolaaraan naa kaffaluu qabda jedhuun jechuudha. Maal egaa yeroo akkas ta'u mootummaan boba'aa kana bituudhaaf doolaara isa barbaachisa. Doolaaratti haajuma. Kanaafuu doolaara argachuu qaba waan ta'eef boba'aa kana bituudhaaf doolaara dirqama barbaachisa jechuudha. Kanaaf mootummaan yeroo akkasii doolaara barbaada jechuudha. Yeroo doolaara barbaadu kana gatiin doolaaraa ol ka'a yookaan ni dabala jechuudha. Mee fakkeenya biraan isiniif fudhadhu. Mee isinumti kuni daldalaa yookaan naggaadee ta'uu barbaadanii jiru. Bilbiloota garaagaraa biyya Chaayinaarraa fiduu barbaadan. Warshaan biyya Chaayinaa keessa jiru maal isiniin jedhaa? Kaffaltii kanatti naa kaffaltu maaliin doolaaraan ta'uu qaba. No qarshiidhaan osoo hin taane doolaaraan naa kaffaluu qabda isiniin jedha jechuudha. Egaa kana booda isinis meeshaalee elektirooniksii kana fiduudhaaf yookaan moobaayila fiduudhaaf maal isin barbaachisa? Doolaara isin barbaachisa jechuudha. Isin qofa miti. Daldaltoonni kumaatamaan lakkaa'aman akkuma kana doolaara isaan barbaachisa jechuudha. Garuu doolaarri baankii keessa jiru ammoo doolaara muraasa qofa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni 1,000 doolaara barbaadu haa jennu. Baankiin garuu namoota 100 qofaafiyyuu doolaara kennuu danda'a jechuudha yeroo kanatti. Kanaafiyyuu doolaara argachuuf jecha wal dirqama wal dorgomtu jechuudha. Yookaan doolaara argachuun baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha yeroo akkasii. Yeroo akka kanaa doolaara argachuun gaafa rakkisu gatiin doolaaraa ol dabala jechuudha. Mee fakkeenya kan biraan isinii dabala. Barataan tokko biyya alaa deemee barachuu barbaada.
Fakkeenyaaf yuunivarsiitii alaatti argatee yuunivarsiitii alaatti barachuu barbaada. Yuunivarsiitiin alaa sun maal jedhaanii kaffaltii ati kan naa kaffalte doolaaraan ta'uu qaba jedhaan jechuudha. Kanaafiyyuu barataan kun doolaara isa barbaachisa. Argitanii? As keessatti jechuudha. Maatiin barataa kanaa fakkeenyaaf qarshii qabu jenna. Garuu doolaara miti kan isaan qaban qarshii Itoophiyaatiin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu namni kun amma baankii deemee doolaara argachuu qaba jechuudha. Yeroo sanatti namoonni biroo kanneen doolaara barbaadanus hedduutu jiru. Kanaafiyyuu jechuudha doolaara argachuun baay'ee tokkodha kan inni ulfaatu jechuudha. Sababni isaa warshaaleen garaagaraa meeshaalee dheedhii bitanii galchuudhaaf doolaara isaan barbaachisa. Imaltoonni illee gara biyya alaa deemuudhaaf doolaara isaan barbaachisa. Akkasuma boba'aa illee galchuudhaaf doolaaratu barbaachisa. Wantoota garaagaraa fiduudhaaf maaltu barbaachisa jechuudha? Doolaaratu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu doolaara kana akka argan yookaan akka barbaadanitti argachuun ni ulfaata jechuudha. Maaliif baankiin fakkeenyaaf doolaarri baankii fi gabaa keessa jiru yoo xiqqaate namoonni isa barbaadan immoo yeroo baay'atanu wal dorgommiitu uumama jechuudha. Wal dorgommiitu uumama. Yeroo akkas ta'u immoo namoonni inni tokko doolaara qarshii walirratti urkaasanii doolaara kana bituu yookaan manazzarachuutu yookaan sharafachuutu dhufa waan ta'eef gatiin doolaaraa baay'ee dabalaa deemaa jechuudha. Doolaarri ofuma isaatiin of hin dabalu jechuudha. Doolaarri ofuma isaatiin of hin dabalu. Kan inni dabalu yeroo namoonni isaa barbaadan baay'atanu akkasumas immoo argamuun isaa immoo gaafa xiqqaate. Doolaarri biyya keessa jiru yookaan baankii biyyattii keessa jiru gaafa xiqqaa ta'uu fi namoonni isa barbaadan yeroo baay'atan gatiin doolaaraa ol kaa'achuudha. Kun immoo seera demand and supply jechuudha. Akkas jechuun maanni demand and supply keessatti higher demand for the dollar plus limit supply. Akkas jechuun namoonni doolaara barbaadan higher baay'ee yeroo ta'anu there is a limit supply. Doolaara kan dhiyeessu yookaan dhiyeessiin doolaaraa immoo maal it is limitation murtaa'aadha jechuudha. Murtaa'aadha baay'inaan qabu jechuudha. Yeroo akkasii doolaara kana argachuudhaaf maaltu dhufa? Wal dorgommiitu dhufa jechuudha. Wal dorgommiitu dhufa. Yeroo akkasii maaltu baay'ata? Gatiin doolaaraa kun ol ka'aa dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf warri ikoonomiksii jechuudha. Fedhiin doolaaraa maaliif dabala? Fakkeenyaaf doolaaratu badee gaafa jettan yookaan doolaarri ol ba'e gaafa jettanu isaan zimmi jedhanii oduu miti kan isaan dhagaan. Fedhiin doolaaraa kun garuu maaliif dabale waan jedhu qoratu jechuudha. Moo argamuu isaatii irratti immoo fedhii doolaaraa kanatu baay'ate waan jedhu warri ikoonomistootaa akka kanatti kan isaanii qoratan jechuudha. Haa ta'uti garuu doolaarri kun immoo eessaa dhufaadha? Amma doolaara ni barbaachisa jenneerra alaa galchuudhaan wantoota garaagaraatiif doolaarri ni barbaachisa jenneerra jechuudha. Haa ta'u garuu doolaarri kun eessaa dhufa? Gaaffiin jedhu immoo isa guddaadha. Doolaarri baay'inaan kan inni argamu wantoota biyya keessa jiran gara biyya alaatti ekspoorti gochuudhaan yookaan alatti erguu alergiisa jennu sana guddisuudhaan kan argamu. Fakkeenyaaf buna alatti erguudhaan doolaaratu argama. Warqee, abaaboo, kuduraa garaagaraa biyya alaatti erguudhaan turistoonni biyya alaallee biyya keenya dhufanii gaafa baasii godhanu doolaara argachuu dandeenya jechuudha. Lammiileen ala jiraatan fakkeenyaaf lammiileen Ameerikaa jiraatan gaafa maatii isaaniitiif qarshii erganu jechuudha. Sana qofa miti investoroonni alaallee dhufanii gaafa biyya keenya keessatti invest godhanu doolaara argataati kan nuti deemnu jechuudha. Haa ta'u garuu doolaarri egaa haala kanaan egaa argama ta'eeti maaliif immoo hanqateedha? Doolaarri argamu kun maaliif hanqata? Akkamitti hanqatee gatiin isaa ol ba'aa deemaa waan jedhu yoo ilaallu kana fakkeenya tokkoon isin ibsaa jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan yookaan biyyi keenya kuni bara tokko buna baay'ee oomishtee Ameerikaatti yookaan biyya Ameerikaatti gurgurtee haa jennu. Biyya Ameerikaa irraa namni buna bitee doolaaraan kaffala jechuudha. Doolaarri sun gara baankii Itoophiyaatti seena. Gara baankii Itoophiyaatti yeroo seenu baankiin Itoophiyaa immoo doolaara kana fudhee daldaltootaaf qooda jechuudha. Garuu bunni oomishamee gara alaatti ba'e yookaan alergiin sun yoo xiqqaate doolaarri gara alaatti gara biyya keessaatti seenu sun ni xiqqaata jechuudha. Akkas jechuun immoo namoonni isa barbaadan garuu akkuma duraanii baay'atanii jiru jechuudha. Doolaarri biyya seenu gaafa xiqqaatu namni doolaara barbaadu immoo akkuma duraanii baay'atee jira yeroo ta'u achuma maal ta'a gatiin doolaaraa baay'ee isaa ol ka'aa deema jechuudha. Fakkeenyaaf baaldii bishaanii tokko qabdu jedhu. Namoonni kudhan baaldii bishaanii sana keessaa bishaan dhuguu barbaadu. Haa ta'u malee garuu baaldiin bishaanii sun guutuu yoo ta'e namoonni kudhanii fi isaa ol sun bishaan argachuu danda'u keessaa dhuguu danda'u jechuudha.
Garuu baallichi walakkaa yoo ta'e namoonni bishaan sana barbaadan bishaan kana argachuudhaaf maal godhu dirqama wal dorgomu jechuudha. Doolaarris akkasuma jechuudha. Doolaarri baay'een yoo biyya keessa jiraate yoo baay'inaan biyya keessa galee jiraate doolaara argachuun salphaadha, namni akka barbaadetti argachuu danda'a. Garuu doolaara muraasa qofatu biyya keessa seene yoo ta'e doolaara argachuun rakkisaa ta'a, gatiin isaa immoo ol dabalaadha kan inni deemu jechuudha. Egaa doolaarri kun immoo maaliifidha kan inni qaala'u yeroo jennu akkuma sira dubbanne egaa demand and supply seerri jedhamu egaa seera ikoonomiksii keessatti an ikoonomistiidhas. Demand and supply kun maaliif fedhii dhiyeessiitii fi fedhii warra fayyadaman yookaan barbaadan jechuudha. Yeroo fedhiin doolaara dabaluuf yookaan namni doolaara barbaadu baay'inni isaa yeroo dabalu dhiyeessiin isaa immoo yeroo hir'atu doolaara argachuun baay'ee rakkisaa waan ta'uudhaaf gatiinsaa ol ka'aa deemaa jechuudha. Gatiinsaa ol ka'aa deemaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf namni tokko gammoojjii keessa deemaa jira haa jennu. Bishaan qabatee deemuu irraanfatee guyyaa guutuu deemaa oolee deemee dadhabee achumaanis dheebote jechuudha. Utuma haala kanaan jiranuu namni tokko bishaan aayilaandii tokko baatee yookaan qaruuraatti baatee itti dhufe jechuudha. Namoonni bishaan barbaadan naannoo sana sa'aatii sanatti fakkeenyaaf namoota 10 fi isaa oltu jiru jennu jechuudha. Egaa namni inni tokko bishaan kana natti gurguri qarshii 100 sii kaffalaa jedhaan jechuudha. Inni kan biraan immoo lakki ani qarshii 500 sii kaffalaa bishaan kana natti gurgurii jedhaan. Kaan immoo anatu sirraa bitaa waan ta'eef bishaan kana qarshii 1000 siifan kaffalaa bishaan kana natti gurgurii jedhuun jechuudha. Asitti gaaffiin ka'u gaaffii tokkotu jira. Bishaanichatu jijjiirame bishaan sun jijjiirameera bishaan biraarra moo maaliif gatiin isaa ol ba'ee waan jedhu jechuu kan ilaalamu qabu. Wanti ajaa'ibu bishaan sun bishaanuma isa xiqqaa duraanii jechuudha. Garuu bishaanichi keemikaalli addaa wanti itti dabalame illee hin jiru. Garuu namoonni isa barbaadantu baay'ate bishaan sun aayilaandii tokko qofate jechuudha. Kanaaf egaa doolaaris akkuma kana gaafa namoonni isa barbaadan baay'ataa deemu doolaarri biyya keessa jiru muraasa yeroo ta'u gatiin isaa yookaan barbaadamummaan doolaaraa baay'ee dabalaa deemaa jechuudha. Argachuun isaallee baay'ee gatii ulfaatoo akkasumattiin gatiin isaa baay'ee ol kaachuudha. Ammas fakkeenya biraa tokko yoon isinii dabale jechuudha. Artistiin tokko Finfinneetti konsertii guddaa tokko qopheessee jennu. Garuu galma guddaan itti qopheesse sun namoota 5,000 qabachuu danda'a jechuudha. Teessoon achitti qophaa'aa jiru teessoo namoota 5,000 qabatudha. Namoonni 50,000 ol ta'anu seenuu barbaadu. Konsertii sana seenuu barbaadu. Tikeettiin jalqabaa qarshii 500 ture, 500 gurguramaa ture. Boodarra garuu namoonni wal caalchisanii wal dorgomanii bituu jalqaban. Gaafa wal dorgomanii bituu jalqabanu tikeettii duraan 500 ture 1,000 bituu jalqaban. Gaafa takkajaan 2,000, 3,000, 4,000 akkasittiin tikeettii walirratti dabalanii bituu jalqabu jechuudha. Maaliif tikeettiin sun isuma duraatii wanti addaa qophaa'ee dhufe hin jiru. Garuu sababni isaa jechuudha. Sababni isaa sababa tikeettiin sun xiqqoo ta'ee fi namoonni baay'een konsertii sana seenuu waan barbaadanuu fi tikeeta kana dabalaniitu kan isaan bitanu doolaara irratti illee akkuma kanaanidha jechuudha. Wanti kan inni mul'atu haaluma kanaan jechuudha. Egaa doolaara argachuunis wanti inni ulfaatuuf dorgommiin baay'inaan gatii jiruuf doolaara argachuun illee ni ulfaata jechuudha. Haa ta'u malee garuu asirratti gatiin doolaaraa jijjiiramuun boba'aa fi qoricha boba'aa meeshaalee elektirooniksii fi meeshaalee warshaalee garaagaraatiif barbaachisan irratti akkamitti dhiibbaa uumaadha. Fakkeenyaaf doolaarri gaafa dabalu meeshaaleen asii dabalan ni jiru jechuudha. Duqeetiin ni dabala, sukkaarri ni dabala, zayitiin ni dabala, qorichi ni dabala, boba'aan ni dabala. Wantoonni garaagaraa kun doolaarri gaafa dabalu akkamittiin gatiin doolaaraa gaafa dabalu haala kamiin dhiibbaa uumuu danda'a meeshaalee biyya keessa jiran meeshaalee akkasii irratti akkamittiin dhiibbaa uumuu danda'a kan jedhu gabaabsinee wajjin ilaallaa jechuudha. Itoophiyaan biyya alaarraa boba'aa bitatti jenneerra jechuudha. Biyyoonni boba'aa gurguran akka jiru maal jedhu boba'aan baarmeelli tokko doolaara 100 jedha. Fakkeenyaaf boba'aa baarmeela tokko bitachuuf doolaara 100 kaffaluu qabdu jedhu jechuudha Itoophiyaan. Yoo akkas jedhanii gatiin doolaara tokko immoo qarshii 100 ture haa jennu.
gatiin doolaara tokko qarshii 100 ture. Boba'aan baarmeelii tokko immoo qarshii 100dha. Kanaaf iyyuu boba'aa baarmeela tokko bituudhaaf qarshii Itoophiyaa qarshii 10,000 barbaachisaa jechuudha. Yeroo booda garuu doolaarri dabalee yookaan gatiin doolaaraa ol ka'ee doolaara tokko bituuf qarshii 150 ta'ee yaa jennu. Baarmeelli tokko yookaan boba'aan baarmeelli tokko achii biyya sanatti meeqa jenneerra qarshii 100dha jechuudha. Yookaan doolaara 100 hin daballe. Gatiin boba'aa sun hin daballe garuu doolaara yookaan hanga doolaara ittiin sharafamu 100 irraa gara 150tti ol dabalee jiru. Kanaaf iyyuu amma boba'aa baarmeela tokko bituudhaaf meeqa barbaachisaa? Qarshii 15,000 barbaachisa jechuudha. Yeroo akkas ta'u gaa boba'aan sun hin jijjiiramne baarmeelli sunis baarmeela isuma duraaniiti garuu doolaaratu qaala'e waan ta'eef qarshii baay'ee kaffaluun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf immoo gatiin boba'aa ol ka'a jechuudha. Gatiin boba'aa yeroo ol ka'u immoo yeroo gatiin boba'aa ol ka'u geejjibni illee ni qaala'a jechuudha. Konkolaataan kaffaltii dabala jechuudha. Gatiin nyaataa fi meeshaalee hedduus ol ka'uu danda'a jechuudha. Sababni isaa geejjibni qaala'eera waan ta'eef jechuudha. Daldalaan immoo geejjibni qaala'eera jedhee gatii zayitii, sukkaara, daakuu fi meeshaalee biroo irratti daballii gatii taasisaa jechuudha. Kana jechuun egaa yeroo tokko ol ba'u dhiibbaan isaa meeshaalee tokko qofa irratti osoo hin taane wantoota hedduu irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Maal egaa meeshaaleen alaa qaala'an yookaan doolaarri yeroo qaala'u qaala'insi sun gatii meeshaalee biyya keessaa irratti darbuu danda'a jechuudha. Sababa biree alaatii qaaleef yookaan sababa doolaarri qaaleef qaala'insi alaa sun dhufee biyya keessatti darbuu danda'a jechuudha. Inni kun maal jedhama afaan ikoonomiksiitiin imported inflation jedhama jechuudha. Imported inflation jedhama jechuudha. Haala kanaan dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha biyya keessatti. Fakkeenyaaf hospitaala haa fudhannu jechuudha. Hospitaalli tokko qoricha biyya alaarraa bitee galcha. Qoricha tokko bituudhaaf fakkeenyaaf doolaara 10 ture haa jennu. Doolaara 10 kaffal. Ka'ee doolaarri 10 sun akkuma sila jenne gatiin doolaaraa yoo ol ka'e doolaarri duraan qarshii 100 ture ka'ee 150 yoo ta'e meeqa ta'a? Akkuma sana ni dabala jechuudha. Yeroo dabalu immoo hospitaalli yookaan dhaabbanni qorichaa galchu suni maamiltoota irratti yookaan fayyadamtoota irratti gatii dabalataa itti dabala jechuudha. Kanaaf egaa yeroo doolaarri ol ba'u qorichillee qaala'uu danda'a jechuudha. Walumaa galagaa viidiyoo guyyaa har'aa keessatti waa'ee doolaaraa wantoota muraasa akkasiin irraa qabattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo kan biraa kanneen kana fakkaatan immoo ammas kutaa itti aanutti isiniif qabadhee dhiyaadha jechuudha. Haa ta'u garuu viidiyoon kun yoo isinitti tolee hundi keessan yuutuubii kiyyallee sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo kanallee laayik godhaa. Akkasumas illee sheer waliif godhaa. Ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedhaa galatooma.